ijoolleen keenya biyya Arabaatti yoo galanii maaliif deebi'anii deemu maaliif dafanii deebi'anii deemu qo'itu carraa kan biraa qabaataniyyuu dafanii deebi'anii biyya Arabaatti deebi'u maaliif seetan keessattuu bara kana keessa faa galuumti isaa hin argaminiin jedhan akka kottu asuma dhufuunsaayyuu hin argaminiin jedha. Nagaan siniifaa tokko kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota akka kuttii akkam jirtu. Nagaa keessanii ani nagaa koo galata waaqaa ta'u yeroo baay'ee jechuudha biyya Arabaa kana jijjiraatanii yoo deebi'anii galan biyyatti wanti baay'een nama rakkisaa wal namaa sin qixxaatu darbee immoo nama jibbisiisas jechuudha. Kanarraan kan ka'e ijoolleen keenya xirriq jedhanii deebi'anii deemu jechuudha. Yoo heeruman illee deebi'anii deemu jechuudha. Yoo waan tokko jalqaban illee dhiisaniifaa deebi'anii deemu jechuudha. Keessattuu immoo bara kana keessa bara qaala'insi kun harree namatti baasu keessa dhugaa waaqa yeroo darbe gaafa mataa kodhaadhe kana yeroo darbe jechuudha. Itoon dulloominni mataan kee harree bichaa ta'eera naan jedhan. Umurii kanatti harree bichaa ta'e mataan kee keessasa harree bichaa. Garuu maaltu akka harree natti naqe hin beeku. Jireenyi yeroo kanaallee nama dulloomsaas ni jedha. Qaala'insi ammaallee nama dulloomsaas ni jedha. Dhugaa waaqaa jechuudha. Atoo akka kootii immoo biyya Arabaatti too deeme natti tola. Dhugumaa siniin jedha bara yeroo darbe dheengadda kana dhugaa waaqa riili madaaminaa dawwalteetu kaddaamaa naa barbaadii naan jette. Naa barbaadii kan afaan beektu Itoophiyaan barbaadaa jechuun naquun namsiisii anfaan haasa'een sirriidhumatti dhuguma afaan beekuushiif dhiisuushii ofii kiyya ilaalee faan haasa'ee arabiffaan bilbilee fi faan haasa'ee isa booda viizaa ergeefin fudhadhaa. Keeniyaa fideen yeroo darbee jechuudha dura kan isheen fidattee Sarlaankaa fidattee Sarlaankaa sanas jibbitee jechuudha. Waggaa lamatti hin gashite deebii hin jenne natti himte hunduma isaa dhugaa waaqa deebii hin jenne itti fuftee immoo Keeniyaa fidatte. Keeniyaa kana immoo garmalee ma jibbite dhugaa waaqa garmalee jibbite jechuudha. Baay'ee mirri jettee Keeniyaa mushkilaadha jettee nama dhaggeeffattu nama dhageessus jettee nadiifis miti jettee kanaaf Itoophiyaa wayyaa Itoophiyaa barbaadii jettee hin gadda kana jechuudha. Anamma otoo yeroo shan akkas jettu kana deebi'ee dhaqe baay'ee tokko natti tola. Guma jechuudha. Tokkoffaa birrittiin illee amma baay'ee camaammartee guddatteetti. Jijjiirraan baay'ee guddaadha. Lammaffaa ruuzii mayyuu yaade ra'anii kaabsaa yaade biriyaanii yaade magluubaa yaade ija koo dura jira jechuudha. Bargarii yaade piizaa sana yaade. Maal jeesinitti maqaa isaanii jechuun maqaa nyaata isaanii ani by the way biddeen Itoophiyaarra nyaata Arabaa baay'een jaalladha serious. Biddisa namni biddeen hawwee maal jedhu anta akka biddeen hawween beeku garuu beekaa biddeen duqeetii marraa akka biddeenitti hojjedha yeroo ayyaana faa ta'u killee maqaan samaanni lukkuufaa hojjedhee biddeen sanarraa toshee nyaadha malee hawwii biddeenii argeen beeku. Maaliif nyaata Araboota baay'ee tokko hin jaalladhe keessattuu ruuzii gosa ruuzii sana baay'een jaalladha jechuudha. Dhugaa waaqa ruuzota biriyaanii faa baay'een jaalladha kan hindii faa akka barbaree gubuu faa baay'een jaalladha. Nyaata kana faayyuu yaadeera anammatoon biyya Arabaatti deebi'een jedha dhugaa waaqa nyaatuma isaayyuu jechuudha. Birrii isaa qofa miti. Yeroo qaala'insi kun yeroo jireenyi xab jechuu didduu yeroo jireenyi fuulduratti siquu didduu osoo deemaniifaan jedhaan. Guma jechuun garuu haala deemichaa keessa hin jiru jechuun an akkanumatti haasa'e malee otoodha kun. Otoo fi eegeen immoo boodarra deemti garuu yeroo kana keessa immoo biyyattuu otoo deebi'u baatan natti tola. Biyyattiyyuu otoo achuma turanii bakka taa'anii hojjetatanii. Hamma jechuun hamma yoom sirrata garuu hamma sirratutti hamma biyyi sirratutti hamma jireenyi sirratutti hamma qaala'insi sirratutti to'achuma ta'anii hojjetatanii baay'ee namatti tola. Maaliif gaafa dhuftee biyya sana gadhiistee as dhuftee kaateetti miindaan qabdu jechuudha. Miindaa tasuma qabdu miindaan kee dhaabbateera galii ati galfattu hin jiru jechuudha.
waan qabdu sana qofaatu jira jechuudha. Waan qabdu yookaan immoo waan qabdu lafarra keesserra taa yookaan immoo manarra keessettaa jechuudha. Yeroo dhuftu immoo jireenyicha yeroo laaltu yeroo kanatti yeroo sanatti baay'ee tokko jabaataadha jechuudha. Kanaaf xirri jedhe Rooziin amma deebitee biyya Arabaatti deebi'uun ishee mana madaamitti deebi'uun ishee girimna jedha. Rafee jara keenyaatti rafee miilli na hadooddee dammaqee ciisee rafamee hin ciisama jechuudha. Kanaaf biyya Arabaa dhaqxee hin deebita. Rooziin garuu carraa baay'ee qabdi turte jedhame haasa'ameera miidiyaa irratti jechuudha. Carraa Kanaadaa deemtee barachuun carraa argattee turte. Yoo hojii jalqabdee hojii garaagaraa nan hojjedha yoo jette mootummaan akka sappoortii ishee godhu fakkeenyaaf oolmaa daa'immanii banadha yoo jettee mootummaan akka ishee gargaaru waan mootummaarraa eegamu jechuudha. Akka eeyyamaa akka lafaafaa kennuufi garuu qabeenya ittiin kana ijaartee waan hundumaa galfattu qabaachuu dhiisuu dandeessi. Kanaadaa yoo deemte immoo barachuudhaaf deemtes ilaaltee bakka carroota kana hundumaa lafa naqxeetu mana madaamitti deebite jechuudha. Mana madaamitti deebite. I think birriinis hin barbaachisa baay'ee sosocho'uudhaaf hojjechuudhaaf. Kanaafuu birriin ishee barbaachisa natti fakkaata malee carraammaa baay'ee argattee turte. Kanaaf yeroo kana keessa garuu ani akka kootti biyyatti taasoo deebi'uu baatan isoo dafanii galuu baatan kun akka koottidha baay'ee. Hingaliina jechaan jiru booda immoo hingaliina kan akkas xamazzee kan jal'isee kan yaadus jira dhugaa waaqa. Hingaliina jette nama ajajuu hin danda'u baay'ee. Namaan galii deebi'e jechuun mirga hin qabu eenyuun ajajuu hin danda'u. Garuu kun yaada kiyyatis my opinion jedhama. Yaada kiyya namni immoo yaada isaa ibsata. Yeroo kana keessa jechuudha dhugaa waaqa bara kana keessa cal jedhanii obsanii waan hundumaa obsanii silaa galanii deebi'uun baay'ee ulfaataadha. Galtee biyya jijjiirrachuun Ameerikaa deemuudha bar piroosasii amma piroosasii jalqabdee piroosasii Ameerikaa faatu salphataadhaan warri biyya Arabaa deemuudhaaf barbaadan tokkoffaa paaspoortii baafachuudhaaf illee haareeffachuudhaaf illee balaadha jechuudha dhugaa waaqa. Paaspoortii immoo onlaayiniidhaan haareeffachuuf wayyaa achuma ta'anii karaa imbaasii sana achuma ta'anii haareeffachuu wayyaa asuuftee abadan baay'ee tokko cimaadha jechuudha. Achi immoo piroosasiidha biyya kan biraan deema yoo ta'e amma biyyoonni hundumtuu immoo baay'ee qaala'insifaatti galeera jedhama. Keessattuu Kwaatar duhaa kanadha ture kan baay'ee ol kaafamu amma garuu Kwaatar kufee jedhama. Kwaatar ikoonomiin ishiifaa kufte garuu amma tokko immoo kan jiru Saawudiin ikoonomiidhuma ishiitiin jirti jedhama. Saawudiin nama fakkeenya haaraasii warra jididis damozni 1,000dha naan jette maadaamin jechuudha. 1,000nidha kan istiqdaamu godhamu immoo maqaan zamaanii kan ittiin fidamu 5,000dha. Riyaala Saawudii 5,000 fidatama damozni immoo 1,000dha naan jette isheetu natti hime jechuudha. Biyya sanarraa jechuudha isaan kan kaffalan. Kanaaf amma tokko lama Saawudiin amma sirriitti dhaqamaa jira garuu haaraa hin barbaadan. Warra duraan hojjechaa ture kan isaan irra caala barbaadanii jechuudha. Kanaaf amma Rooziin amma biyya Arabaatti deebitee deemte jechuun anis nan naqa jechuudha. Anis biyya Arabaa nan naqa. Marsaa lammaffaa nan naqaan atoo naqiin immaa nafu. Deemee isa yaade kana bargarii yaade kana piizaa yaade kana birrii yaade kana doolaarii yaade kana osoo argatiin deebi'uun sin garuu turaa hojjetadhaa dhugaa hojii keessa. Dhugumaa isiniin jedhan serious. Hojii keessan hojjetadhaa dhugaa. Umuriin lakkaa'ina jechuun fayyaa qabdu taanaan dandeettii qabdu taanaan hojjechuu dandeessu taanaan maa waan masin ilaaltanii jiru biyya dhuftanii. Maatii keessa yoo ta'e bilbilaan hinuma gaafattu hin dubbistu gaafii immoo viidiyoodhaan argitanii dubbisuu dandeessu. Fakkeenyaaf nama yeroo baay'ee dudubbisaa ooltu waggaa 10 booda 12 booda yoo dhufeeyyuu humaaf sittiin fakkaatu maal dubbisaa oolta guyyaa guyyaatti faana haasaa oolta information asitti himtaani sitti hima. Kanaafuu akkuma nama wajjin jiraatuttidha bilbilaan namni yeroo nama faana haasa'u yerootti akkuma nama qaamaan faana jiraatutti jechuudha. Kanaaf warra koo ittanii maatii koo jaarsa koo jaartii koo maalii koo jaalallee koo bakka takka biraa baatamni dhuguma siniin jedha hojjetadha gadi qabaate fayyaa qabaanna anuma siniin jedhu dhugaa waaqa sardamtanii mangaliina anatu siniin jedha
ani waanan argeef hin jedhe dhugaa waaqa jechuun yeroo baay'ee karoora qabattee jirte yoo ta'e karoora waggaa 7 qabattee jirte yoo ta'e anuma karoora waggaa 7 qaban ture dhugaa waaqa karoora waggaa 7 qaban ture garuu afuritti addaan kutee yaa utoon karoora kootti fufeera ta'esi isa booda wanti naa kaa'ame jira jechuudha. Karooricha koo booda wanti naa kaa'ame jira jechuudha. Garuu yeroo tokko immoo wanta waaqni jedhetu ta'a jechuudha. Namaaf jedhanii immoo karoora yeroo baay'ee dhiisuunis gaarii miti. Yookaan nama gaariitti si qabuu danda'a yookaan immoo namni sun illee nama kaayyoo keerraa si baasus ta'uu danda'a. Kanaaf dursa garuu kaayyoo ofii kabajuun baay'ee gaariidha siniin jedha yaada kiyya. Yoon dogoggore immoo dhiifama naa godha.